Abee dubartuma kana gunuhumu garuu faallaa jallaan uume dhugaa dubbatuudhaaf dubartii hunda osoo hin ta'in dubartii takka usbillaam sheexan rajim nama jechisiisamee uummata keenya qaalii sumeeyyuma kana laalaan kolfaan du'e dhugaarra jechuudha. Viidiyoo ishee argeeni hedduu tokko kolfee na ajaa'ibde bakka maaliifiyyuu namni gizee ishii kadhatu kana jala deemee diddee dhaqxe. Amma immoo lamuu waan namticha kanaa lafaa hin kaasu jettee yeroo baay'ee dubbatti garuu deebitee achuma jirti isuma hordofaa walti maana mucayyoo hojii hojjedhu namoonni itti dhiyaatan gorsaa nutti gorsinee dadhabneeti isaan hundaayyuu durirraa dubbannee irraa lollee addaan galaa yookiin walitti deebi'aa inni gorsinee dadhabnee amma garuu as nu ga'e waan isaanii kuni jechuudha. Assalaamu alaykum ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota keenya jirtu bakka jirtan nageenya keessinaa qaqqabu jecha. Egaa kan har'aa kun immoo ka addaatii isiniin jedha. Qajeelumatti mucayyoon abbaa manaa ishiitii ni ka walirraan hiikkanne abbaa ijoollee ishiitii gabbaateetuma isa nama fuuldura dhiiftee isuma kana araarfatu harka kennuurra dubartii oguu jedhamnu yeroo tokko faallaa dhugaa dubbatuudhaaf nama aarsa hojiin keenya jechuudha. Isuma kana araarfatuurra ol baateetuma waamuma argite qaaqaa walti waamuma Sa'iid kana jechuudha. Waan fedhaa godhu ilma dhiiraatis hin fedhu jetteen irrumaan cittuu jedha baran. Jechuun abbaa fedhaa haa fuudhu amma inaaffaa guddoo keessa jiran hunduu dubartoonni hedduun keenya ni inaafna garuu ka ishii kana ka ija baase ta'e nama tokko kana amma fakkeenyaaf shonkoraa kana nyaattanii alafkattanii tuftanii deebiftanii nyaattanii furrii keessan baafaftanii ofitti deebisuun dandeessan akkasuma jechuu bariin fedhu anisa kanan fedhu namumaan feene namni maa maqaadha haa oolaa jedha bar. Silaa gaafa duraa roozaan hin miidhamtii hiriittii kiyyaa obboleettii kiyyaa wajjin nyaanne wajjin dhugne jedhee jala deemettee marraa lama sadii mucattiitti deebiftee boo'anii waliin marmanii waanuma isaan waliin marmaniif rabbiin kunaa beeku allaa waalamiiti. Amma maaltu ishii dhibame? Mee mucattii kana faana dur wal beekan malee namni har'uma lafaa ka'ee wal dubbisee wajjin taa'ee wajjin nyaatee wal affeeree jetti barsiriyyuu affeera wal affeeraniitu wal affeeran abibti maal godhu mush nyaataa miti waan fedhanu wal affeeran maal godhu ree didde waa ta'uyyuu didde ilmoo isaatti agarsiisuu didde namtichi kun maal haa ta'u mee fataa jedhu maal godha addunyaan kan egaa kudhan hin guunne sagaluma jedhee namtichi fataa jechaa jiraati. Ishiinoo maaluma godheetti na usbillaani dhugaa na ajaa'ibeeka hedduu na ajaa'ibee jechuudha. Maaliifiyyuu dura akka nama miskiinaa taate mucattii keenya kana irraa hooftee ishii gowwaa argatteen gowwomsite irraa dabsite amma immoo inni haaraa fidee dhufnaanis immoo aarte qubeellaa sitti godhennaan aarte mucaa kanaafuu beerri ka barakachuu diduu fe'an hin beeku ani ishiitu arrabsaanii oola ta'ee waan ishiin godhanii jirtu ani naagalaa hin jiru jechuudha. Haati manaa Sa'iid kun dhugaa hedduu dogoggora guddaa keessa deemaa jirti. Nama kana jibbee hin fedhu jettee miti waamuma isaa maqaaqaa olti ishiin. A'uuzbillaam sheexaan rajiimani beerri keenya kun waanuma taate ani na dhibaa jira. Jireenya akkamii akka jiraatuuf deemu namni kun na dhibaa jira. Nama hin feene kana namni jireenya mataa ishiin jiraattaan jireenya mataa kiyyaa jiraadhaa akka fedhe ta'ee jiraadhaa ijoollee kiyya guddifatuun dadhabuu maqaa kiyya hin dhayinii jetteen dura. Dhuftee immoo kan maqaa isaa dhahaa jirtu ishum kan biyya eessaa dhuftee biyya isaatti ishii isa jeeqaa jirtus ishum inni deeme akka dhiira nama akka abbaa ijoollee tokkotti deeme soqe diddeen kabajaan kadhateen diddeen dubbiin isaanii kun bari'u nama walirraa ajjeese malee nama dhirsaafniitii wal lolee miti dhugaa yoo gaqqabanii ilaalan nama walirraa ajjeese malee dhirsaafniitii walitti mufatee nama jechisiisu dubbiin Sumeeyyaaf Sa'iid kana jechuudha. Kanaafiyyuu namticha kana hin feetu taanaan daruurii miti maqaasaa kudhan dha'uun maqaasaa haasa'aa ooluun hedduu nama jibbisiisa dhugaa. Bakka waamuma isaa haasa'aa oolti bakka mucattiin waamuma isaa kun maal mul'isaa jaalala isaaf qabdu jechuudha. Sin fedhuu jettee maaf waan isaa haasa'aa oolti billaa aleekum. Namni tokko nama kana jibbinaan bakka maal hojii maqaadha. Inaaffaa guddoo keessa jira jechuudha. Inaaffaadhaan kijibdee mucattii sanallee itti kijibdee siin ta'u akkasii an obboleettii keetiin kaameeraan alallee waa hedduu qaaqxee mucattii sana amansiiftee addaan kaachiftee ammas immoo kana maa fidee dhufe immoo aarii bira. Osoo rabbiin ka hiree gaarii isaa kenne nama jechisiisa asirratti maaliifiyyuu oggooshin akkana aartu kana silaa hiree gaarii kennee fi dubartii jabeessiteenii isaaf morkattee
isa kana akkana dhaabdeeni sila mana isaa dhaabdee isa qabattee namtichi olii gad akkana wilwil jedhu kana walitti deebiftee sila bareeda ture wallahi du'aayee godhaaf mucaan kun namaaf garuu inaaf hin qabu Said kun tonkolii hin qabu namni akka guddatu namni akka hojjetu sin jajjabeessa wallahi ijoollee hedduu nama oguu TikTok irraa akkana sirbaa oolan maal isinii godha TikTok irraa sirbaa ooltanii YouTube dalagaa ana isinii bana jabaadha jedhee nama cina dhaabbatu inni immoo waan rabbiin hireessa akkas godheef Allahu alam kan isin kan ifa gala inni shamarran keenya kana gargaaraa ture kan akka caaltu kun jazbaa sanafaa gargaaraa ture qofa argitanii waa hedduu godha mucaan sun garuu nasiiba hin qabu haadha manaa nasiiba hin qabu haadha manaa isaa kana ka duraa nagaadhaan wajjin jiraataa turan ani jinnii isaan jidduu seene hin beeku isaa as garuu mucaan naguma takka hin qabu dhaabbata hin qabu waan inni qabate hunduu ta'uufi diddee dhugaa rabbi inna ishiin immoo amma dhuguma yoo namticha kana jaallattee abbaa ijoollee ishii ta'e nikaa walirraan buufanne qaanyii tokko qaba namni dogoggoreedha dhiifama naaf godhi jedhanii osoo akka isaanii durii wajjin jiraatanii namni jibbu tokko hin jiru tolus badus haadha manaasaati haadha ijoollee isaati amata 10 ol aarsaa kaffalteetii turte ishiin amma kijiba eegalte mucattii nama gorsa malee jala taa'ee waan gorsu wayii jira malee ishiin kana godhan hin jirtu ittiin deebi'inii akkas ta'ee asiin bahee namni keenya nama wal lollaan fa'a walii qabuurra addumaan waan hin fageessu barbaada inna mucattiin kuno jibbaa isaa soo qabaattee bar maquma isaan dhooftu maquma isaa dhaa olti kuno ani na ajaa'ibaa jira dhugaa inna keenya kun waan dhumu takka hin jiru ijoolleen baay'een immoo abdii gargaarii naan jechaa jirtanii waan abdii kana agas jedhee waan hin dubbadhu waan takka illee hin jiru dhugaan egaa inshallah yeroo dhiyootti isinii baati waan asirratti haasa'amu tokko hin jiru rabbiin keeruma haa godhuu jedhaati du'aayee godhaa fi isiniin jechuu barbaada caaltullee nagaafataa jirtanii gorsiinii mucattii siifan sana mana ishii fiddee jirti kijibaan daa'ima jalaa fuudhuuf deemti waan akkasii jechaa jirtanii namni guddaa kana gorsinii dadhabne naataati jennaanu fiddee rakkattee jirti jennaanu gargaaruuf fiddee ankan isaan kana hunduu nan dinqu ka hajjiin na kolfisiisaa jechuudha gurra kiyyamoo jedhee gisee meeqarra deddeebi'ee viidiyoo isaa dhaggeeffadhe deemu wallahi ka akka hajjii kana na dinqu hin jiru jechuudha osoo addunyaa irratti galmaa'ee hedduu tokko dasneedha jechuudha maal yoo jettanii deemuun kee eega namni meeshaa manaa hunda gurratte firaashumaa fi baxxaaniyaawwan yaani waan uffadhee ciisu maaliif naa keessa hin deemini inni achirratti biraanjaa garaanjaa amma ka bira dumaashee bira fidatu yaada qabata isaalfatu bar kanadha ka biraallee immoo yoo hafe jedhe kiraa mana deemtee gadeemte kiraa mana kabaatii 5 kaffaltee maan deemini wayya hajjii kana yaa bu'a inna aga mana caaltutti deemfitu mucattiin kunu bakka fidde sanatti hin deebiftu maallaqa meeqaatamaa isattuu gadi naqxeetu itti dhuftee ganaa dhiitamaa jirtaati geessitee niisiftuun isitu baasee isitu goobse namni caaltuu caala hajjiitti dhiyaatee namni caaltuu caala hajjiidha haarsaa kaffalee hin jiru ani waan isiniin tuqu maajika inni ittiin isin tuqu ani hin beeku dadhabbinuma dhalaati malee kun namichi maal qaba maa inni namni silaa dubartiin kun yeroo baay'ee ogummaa maqaan keenya ka'u abbaa qabeenyaa bifaan waan akkasiitiin deemteedha kun namtichi bifaan qabu qabeenyaa qabu amalaan qabu waan inni qabu bicha ani hin beeku kanaafiyyuu ani hajjiin kun naa ta'ee jira jechuudha beerri soo kaan boosuu kaan dhufteetti galti kaan osoo boosuu kaan dhufteetti galti garabbiitti sami'eesse homaa gochuun hin danda'amu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya basani hojiin hajjii guutuun amma dur in aaree jedhee kana gubadha bartaan caaltuu caala ana aaraayyuu amma garuu nin kolfa jechoon inni fayyadamu na ajaa'iba jechuudha mucattiin kunis haga olii gadee deemtee boossuu yoogaa ammallee ani numa shakka nama kana amanuun hedduu namatti ulfaata gisee kana yoo dhugaadhaan gargaarsuma feetee caaltuu bira deemte ta'e yoo si gargaarte hajiriidha kun caaltuufillee ilmoo qabdi namni ilmoo qabu waanuma keerii dalaguuturra wayyaadha ilmoos qabaattanii dhabattaniiyyuu ilmoo keessan immoo laalaa waan gadhee dalaguun xiqqoo namatti ulfaata jechuun malee yoo danda'ame nama kamiifuu keerii dalaguun ofumaafidha jechuudha
yoo dhugaa rakkattee akkashiin si gargaartu dhaqxe gargaaramuu namaa jechuu miti. Garuu ani ni shakka daa'ima ishiirraa fudhatanii laata ka jedhu boru sababa ishiitiin immoo dhaqee caaltutti saraaramuu danda'an hin beekani. Waan isaanii kun wallaaqaadha. Akkuma beekamu caaltuun ani gaa dhibba siitta manuu baadhu akkanuma si'achi ilaalee viidiyoo mana akka keessanitti shakkiin akkuma isiniin jedhe garaa waan qabdu natti fakkaata. Miidhama ganaa hedduutu ishii eeggataa jira. Rabbiin egaa keerii haa godhuu fi du'aa'uma godhaa fi arrabsinees waan dadhabneef du'aa'umaan bira dhaabbatu malee nama kana arrabsuun hedduu nutti ulfaatee jira. Gorsinee arrabsinee itti kaanee ijoolleen biyya eessarraa bilbiltee illee boossee fi dalagaa dalaguu dadhabdee ijoollee hedduu jeeqamin sababa caaltuutiin jechuudha. Kanaafiyyuu kanaa oli kaa rabbiin itti dabalamu malee nutumaa gochuu hin dandeenyu. Isiniin kunis ijoolleen biyya ambaa teessanii nu kanaa dhiphattanii warra yeman kana jettanii hagasin nu jubbitanitti dhamma kagayee jiru. Hundayyuu jibbuurra du'aa'uma godhaa fi rabbiin haa sirreessu. Oromoon magaalaa kanaa maqaan nyaattanii jedhanii ijoollee hedduutu nutti mufatee jira. Gaayoo isin mufachiisnes dhiifama nuuf godhaa isiniin jechuu barbaada. Dhirsaafniitii biyya kanatti rabbumaan walitti kaasee beerris isuma dhirsa keessan ta'uu beektu. Isuma ijoollee qabaatu isinirraa beektu. Dhufteetumatti akka muka dongoraa namatti dongoramtee dhirsaafniitii addaan oofti. Kana guutuu kan rabbiin haalaffisu jedhanii du'aa'uma godhu malee waan ni jedhan takkallee hin jiru isiniin jedha. Egaa sa'idoo keenyaas ijoollee keenya hunda rabbiin olii gadi akkas godhaa jiru. Kanaaf du'aa'uma godhaa fi waan ni goonu takkallee hin jiru. Iyyinee dubbannee gorsinee dadhabnee jirra. Har'aaf kanuma isiniif qabadhee dhufee galatoomaa jiraadha isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum.